Ajajaa waraana Abaa Shanee zoonii kibbaa fi koree giddu galeessaa Abaa Shanee gollichi dheengee karaa nagaan qabsaa'uuf uummatatti dabalame. Gollichi Keeniyaa turus guyyaa har'aa bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa fi abbaan gadaa fi jaarsi biyyaa argametti buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti simannaan taasifameefii jira. Tibba darbee Abaa Shanee maqaa uummata Oromoon qabsaa'aa ture murna shororkeessaa TPLF waliin nan qabsaa jedhee taanee akka karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufes hime. Lolli Oromoo jidduu jiraachuun qabu is jedhu waan kana manuufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun biyyi keenya humna addaa humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nuti akka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaaniidha fafaadha. Qabsichis yaadaaf fedhii uummata bal'aa jiddu galeessaa kan hin godhamne ta'uusaa gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu himan. Kaayyoo kaleessa mana baaneefitti miti gara abaarsaatti kan geessu waan uummati Oromoo akkaan balaaleffatu uummati Itoophiyaas balaaleffata. Kanaafi tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan sana ofitti addeessuun yoo gara badiitti geessan malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef dhimma gara fuulduraatti hojjetamuuf malu murtoo fi fedhii mootummaatiin malee murtoo kootiin qofa miti. Waggoota 29 booda gara biyya abbaa kootti deebi'es jedhan. Namni akka bineensaa barabaraan bosona hin jiraatu yoo dogoggortes of ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Kanumaan dubbii keenya dhaga'anii fedhii uummata bal'aa dhaga'anii onne ufi hammeen onne kee jirsan qulqulleessanii gara biyyaatti yoo ta'u nagaan galanii gaarii ammallee nagaan galaa jedhaan. Murna Abaa Shanee labsii fi ibsa garaagaraa maqaa kora sabaatiin gaggeessee jira jedhee dhaamsan nuuraan ga'u fudhatama kan hin qabaannee fi kan qaamni muraasni qofa gaggeessu ta'uu agarsiistudhas jedhan. Magaala Gimbii jalatti godhannee jedhan. Magaala Gimbii bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa jala jira, bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala jira. Magaala Gimbii keessatti akkamitti konferensi godhate tokko inni kunuyyuu kufas taasisaa ibsa sana kufa taasisa tokkofa ibsichi inni kufata riphalolaan tokko magaala Gimbiitti kora sabaa godhan yoo jedhu waan inni dhugaatii miti. Inni kun namootuma murtaa'uudhaatti wal ga'ee yaada akkasii baase namoota motarii imejii karaa nagayaa qaban maqaa yakkuudhaaf warri dhaabbii hamaa qaban walii galanii isaan dhaabbii madaalaa waa jiddu galeessa godhatan qaban duubatti dhiibuuf qabsoo irra dhiibuudhaaf. Murtiin jaalgollichi dheengee duudhaa Oromoo ganamaan daandii irra turan xiinxaluun karaa sirriitti deebi'uu fi dhimma ganama manaa bahanii hubachuun karaa sirriitti deebi'uun murtoo gootichaa murteessan jedhan hoogganaan biroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Bu'aa galmeessuudhaaf deeme sana galmeessuudhaaf daandii jiru qorachuudhaaf xiinxaluuf haala beekuun duudhaa Oromoo ganamaati jechuudha. Kanaaf waan ganama baaneef beekaa waan ganama baasee baay'irraati wanti maqee yoo jiraate dogoggorri illee yoo jiraate dogoggora sanarraa of sirreessuutu narra jiraata malee dogoggora biraa murteessuun narra hin jiru yaada jedhu kan dhiyeesse murtoon kun murtoo gootaa isa godhuudha jedhee tana mana. Injifannoon namaa fi qabeenya buqqisuun lammii ajjeesaa godaansisaa maqaa Abaa Shaneen of dhaadheessaa uummata Oromoof qaaniidha waan ta'eef murtoo humni waraanaa kibbaa fudhatan fakkeenyummaa isaa fudhachuun kanneen gara uummataatti deebi'uu barbaadan mootummaan naannoo Oromiyaa karaa dheeraa deemee simachuuf qophiidhas jedhan obbo Geetaachoo. Kaleessa uummata Oromoo kan ajjeese, kaleessa uummata Oromoo kan qaama hir'ise, kaleessa uummata Oromoo kan darareef qeedhaa kan balleesse har'allee deebinee waliin qabsoofna jettanii yaadaa jirtanis yoo jiraattan ammas akka kaleessaa mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin biyyatti deebitanii naannoo keessanitti uummata keessanitti deebitanii uummata keessan ofitti araarsitanii uummata keessanis isiniin araaramuudhaaf uummata qophee qabu waan ta'eef qabsoo karaa nagaa akka itti fuftan ammallee irra deebinee waamicha gochuu.
Magaalaa Dukamitti dargaggoonni fedhiin goota raayyaa ittisa biyyaatti makaman gaggeeffaman Muniiraan Gusee. Ajajaan waraana Abaa Shanee zoonii kibbaa fi koree giddu galeessaa Abaa Shanee gollichi dheengee karaa nagaan qabsaa'uuf uummatatti dabalame. Gollichi Keeniyaa turus guyyaa har'aa bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa fi abbaan gadaa fi jaarsi biyyaa argametti buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti simannaan taasifameefii jira. Tibba darbee Abaa Shanee maqaa uummata Oromoon qabsaa'aa ture murna shororkeessaatii Pelleef waliin nan qabsaa jedhee taanee akka karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufes hime. Lolli Oromoo fi Oromoo jidduu jiraachuun qabu is jedhu waan kana manuufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun biyyi keenya humna addaa humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nuti akka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaaniidha, fafaadha. Qabsichis yaadaaf fedhii uummata bal'aa jiddu galeessaa kan hin godhanne ta'uusaa gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu himan. Kaayyoo kaleessa mana baaneefitti miti gara abaarsaatti kan dhugeessu waan uummati Oromoo akkan balaaleffatu uummati Itoophiyaas balaaleffata. Kanaafi tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan sana ofitti hadheessuun yoo gara badiitti geesse malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef dhimma gara fuulduraatti hojjetamuuf malu murtoo fi fedhii mootummaatiin malee murtoo kootiin qofa miti. Waggoota 29 booda gara biyya abbaa kootti deebi'es jedhan. Namni akka bineensaa barabaraan bosona hin jiraatu yoo dogoggortes of ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Kanumaan dubbii keenya dhaga'anii fedhii uummata bal'aa dhaga'anii onne ofii hammeen onne kee jirsan qulqulleessanii gara biyyaatti yoo ta'u nagaan galanii gaarii ammallee nagaan galaa jedha. Murna Abaa Shanee labsii fi ibsa garaagaraa maqaa kora sabaatiin gaggeessee jira jedhee dhaamsa nuuraan ga'u fudhatama kan hin qabaannee fi kan qaamni muraasni qofa gaggeessu ta'uu agarsiistudhas jedhan. Magaala Gimbii jalatti godhannee jedhan. Magaalaan Gimbii bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa jala jira, bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala jira. Magaalaa Gimbii keessatti akkamitti konferensi godhate tokko inni kunuyyuu kufas taasisaa ibsa sana kufa taasisa tokkoffaa ibsichi inni kufata riphalolaan tokko magaalaa Gimbiitti kora sabaa godhan yoo jedhu waan inni dhugaatii miti. Inni kun namootuma murtaa'uudhaatti wal ga'ee yaada akkasii baasee namoota motarii imejii karaa nagayaa qaban maqaa yakkuudhaaf warri dhaabbii hamaa qaban walii galanii isaan dhaabbii madaalaa waa jiddu galeessa godhatan qaban duubatti dhiibuuf qabsoo irra dhiibuudhaaf. Murtiin jaalgollichi dheengee duudhaa Oromoo ganamaan daandii irra turan xiinxaluun karaa sirriitti deebi'uu fi dhimma ganama manaa bahanii hubachuun karaa sirriitti deebi'uun murtoo gootichaa murteessan jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Bu'aa galmeessuudhaaf deeme sana galmeessuudhaaf daandii jiru qorachuudhaaf xiinxaluuf haala beekuun duudhaa Oromoo ganamaati jechuudha. Kanaaf waan ganama baaneef beekaa waan ganama baasee baay'irraati wanti maqee yoo jiraate dogoggorri illee yoo jiraate dogoggora sanarraa of sirreessuutu narra jiraata malee dogoggora biraa murteessuun narra hin jiru yaada jedhu kan dhiyeesse murtoon kun murtoo gootaa isa godhuudha jedheeta namana. Injifannoon namaa fi qabeenya buqqisuun lammii ajjeesaa godaansisaa maqaa Abaa Shaneen of dhaadhessaa uummata Oromoof qaaniidha waan ta'eef murtoo humni waraanaa kibbaa fudhatan fakkeenyummaa isaa fudhachuun kanneen gara uummataatti deebi'uu barbaadan mootummaan naannoo Oromiyaa karaa dheeraa deemee simachuuf qophiidhas jedhan obbo Geetaachoo. Kaleessa uummata Oromoo kan ajjeese, kaleessa uummata Oromoo kan qaama hir'ise, kaleessa uummata Oromoo kan darareef qeedhaa kan balleesse har'allee deebinee waliin qabsoofna jettanii yaadaa jirtanis yoo jiraattan ammas akka kaleessaa mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin biyyatti deebitanii naannoo keessanitti uummata keessanitti deebitanii uummata keessan ofitti araarsitanii uummata keessanis isiniin araaramuudhaaf
uummata qophee qabu waan ta'eef qabsoo karaa nagaa akka itti fuftan ammallee irra deebinee waamicha gochuu. Magaalaa Dukamitti dargaggoonni fedhiin goota raayyaa ittisa biyyaatti makaman gaggeeffaman Muniiraan Gusee.